Welcome. Har'aan tana maal isin barsiisaa tiktookiin maallaqa akka kafaluun beektaa? Akkamitti akka kafaluun beektaa? Chaanaalii kiyya as jala baay'oo jala seentanii bakka tana baay'oo jala seentanii yuutuubii jalaan barnoota guutuu argachuu dandeessan iddoo tana ooppiin gootanii eegas booda yuutuubii as jala waan barbaachisu hunda barnoota kompiitaraa barnoota adda addaa warri iimeelii hin qabne saayiniin gootanii seentanii eegas seentan booda kallattumaa yuutuubii keessa isin geessa. Iimeela keetti naqattee paaswordii itti naqatta. Warri immoo kiroomii isaanii aktiif ta'e immoo kanan gaafatu jechuudha. So eegas booda chaanaalii kiyya jala bifa kanaan seentee wantoota si barbaachisu waan barachuu barbaachisu barnoota tiktook, barnoota kompiitaraa, barnoota yuutuub, barnoota liivii kamitti seenan, ediitingii, viidiyoo ediitingii wantoota adda addaa as jalaa barachuu dandeessaa jechuudha. Chaanaaliin kiyya sabskraayibarii 7,000 fi maal qaba isa kana jala seentanii sabskraayib gootanii barnoota adda addaa pileeyiliistii keessa akka itti argachuu dandeessan fakkeenyaaf amma barnoota adda addaa gizeen isin jiru pileeyiliistiidhaan kutaadhaan kaa'eetiin jira jechuudha. Barnoota kompiitaraa, barnoota yuutuubii akkasumatti amma fakkeenyaaf kana jalatti barnoota kompiitaraa pileeyiliistiin tun guututti tanisiitii kutaadhaan kan jiru jechuudha. Kutaa tokkoffaarraa kaasee hanga kutaa 15tti jechuudha. Kan biraa barumsa adda addaa barnoota yuutuubii akkamiin liivii seenanii yuutuubiitti guddifatan kan jedhu. Fakkeenyaaf amma kun yuutuubii gaafa ittiin liivii guddifnu gaafa liivii yoo jennu isii ittiin waraabamee turedha. As jalaas waan baay'ee barattu. So pileeyiliistii sadaffaarratti barnoota akkamitti namni tokko liivii akka seenuu danda'u karaa kamiin karaa weebsaayitii kamiin karaa pilaatfoormii kamiin bareedaadha kan jedhu. Kan biraa barnoota viidiyoo ediitingiitii fi barnoota waan adda addaa of keessaa qabu keessattuu bilbilaa wajjin wal qabatee yuutuubii irratti hiikamuun kana baay'eef jalaa qabu barnoota adda addaa jira. Kanas sabskraayib godhuun dagatinaa isiniin jedha.